Akkam jirtan daawwattoota keenya oduu amma nu gahe qabna. Tattaaffin manguddoonni fi abbootiin amantaa hidhamtoonni nyaata lagatan akka sooratan taasisuuf ture ganama irraan milkooyne. Garuu wixata irraa waaree booda bakka manguddoonni abbootiin amantaa fi gaafatamtoonni dhimmi ilaallatu qaama mootummaarraa argamanitti hidhamtoota dubbisuuf haalli mijataa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Johar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi obbo Shamsaddiin Taha guyyoota shaniif lagannaa nyaataa itti fufanii jiru. Hidhamtoonni nyaata soorachuu kan dhaaban erga Majjii 27 bara 2021 maatii fi deeggartoonni isaanii oolmaa dhaddachaa banaarratti hirmaatuuf turan ittifamanii fi gariin ammoo humnoota mootummaatiin hidhamanii booda battala taateen kun dhalatetti baallamni yeroo biratti akka dabruuf mana murtii lidata gaafatanii turan. Hidhamtoonni Oromoo achumaanis mana hidhatti deebi'anii lagannaa nyaataa eegalan. Erga namoonni uffata keelloo uffatan humnoota mootummaatiin hidhamanii turan gadhiifamanii boodas qabaan hamaan koloneel Gammachuu ayyaanaaf taasifamaa jiru akka fooyya'u rakkooleen xaxaan mana hidhaa keessa jiran akka sirratanii fi yeroo filannoon dhihaataa jiru kanatti adeemsi karaa mana murtiin harkifataa jiru haa sirreeffamu jechuun mormii nyaata lagannatti seenan hidhamtoonni siyaasaa. Haaluma kanaan guyyaa har'aatis hidhamtoonni osoo nyaatan sooratiin guyyaa shanaffaa isaanii lakkaawwataa jiru. Haalli fayyaa isaanii yaaddessaaf sodaachisaa ta'uu kan dubbatan namoonni itti dhiheenyan dhimma kana hordofaa jiran bifti hidhamtootas akka malee jijjiiramee jira. Obbo Johar Mohammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Shamsaddiin Taha fi obbo Hamzaa Booranaa yeroo ammaa guyyoota shaniif nyaata lagatanii waan jiraniif dubbachuuf illee isaan rakkisaa jira. Hidhamtoonni nyaata lagatan kana caalaa akka hin miidhamneef tattaaffin manguddoonni nyaata akka nyaatan taasisuuf ture ganama irraa osoo hin milkaa'in hafee jira. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo nyaata lagatan kanneen haal dureen kaayan namoota hiikaman irraa kan hafe waan hin fooyya'iniif waadan qabatamaan hojiirra oolu haanuuf seenamu jechuun mormii kanatti seenanii jiru. Jilli manguddoota fi abbootii amantii akkasuma qaama qeeroo if keessatti hammate ganama irraa mana hidhaa Qaallittii dhaqanii hidhamtoota dubbisuun akka nyaata sooratan taasisuuf ture. Garuu hidhamtoonni laaffatanii waan jiraniif kan keessaa fooyyee qabu dargaggoo Shamsaddiin Tahaa turtii muraasaaf abbootii amantii fi manguddoota waliin godheen ergaa nyaatan nyaannu jedhu hidhamtoota irraa fidee itti hime. Manguddoonni fi abbootiin amantaa dhimma kana jala bu'anii jiran qaama biraa dabalatanii deebi'uuf har'a waaree boodatti baallamatanii jiru. Bulchiinsi mana hidhaa Qaallittiitis akka dhihaatu gaafatamee qaama dhimmi ilaallatu waliin dhihaatuuf hayyamee jira. Haaluma kanaan bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii qaama dhimmi hidhamtoota ilaallatu waliin waaree booda hidhamtoota dubbisuuf bakka abbootiin amantii fi manguddoonni jiranitti baallamatanii jiru. Hidhamtoonni har'a nyaata hin nyaatan taanan haalli fayyaa isaanii yaaddoo keessa galuu mala sodaa je'us uumee jira. Hawaasni Oromoo keessa fi alatti argamu lagannaa nyaataa hidhamtoonni itti jiran kana hordofaa jira. Baay'een namoota miira gaddaa keessa seenuu fi lubbuu hidhamtoota irra miidhan gahuu mala sodaa je'u keessa seenanii jiru. Mootummaan fala dhumaa hidhamtootaaf kennuu akka qabus ejjannoo isaanii ibsaa jiru. Kanneen biraa ammoo hidhamtoonni nyaata lagatanii jiran kana caalaa osoo hin miidhamin dhiibbaa taasisuu qabaa jechuun uummanni Oromoo bakka jiru mara ka'ee akka sagalee dhageessisu gaafataa jiru. Baay'een namoota ammoo viidiyoo kallattiin fuula feesbuukii isaan irratti waraabuun yaaddoo isaanii ibsu irratti argamu. Obbo Johar Mohammad erga biyyatti galee fi haalli biyyaa itti jijjiirame ammoo an rabbiif Oromoon abdadhee biyyatti galee jechuun isaa yaadannoo tahee sammuu namoota baay'ee keessa naannawaa jira. Daawwattoota keenya haala hidhamtoonni keessa jiranii fi tattaaffii manguddoonni itti jiran kana oduu keenya idilee keessatti bal'inaan qabannee kan dhihaannu ta'uu gamanuma.